وان جالدو اصلا نمني جالتشو متي اجانو الجي على اجي ساتو بدا باركنا جراو سيكا جرا مخرا ما يجوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في هردفتوتا كينا جرجستو بقى نجراتن هروتا منتي برالي أشمار كفوني سنجرنا كبجمتوتا في هردفتوتا كيا كينا هردفتوتا كوبات الساحل دامتي أكسيتي كبجمتوتا في هردفتوتا كينا ديبي دفيت جرا إيس جرا bakka bareedu takkan ta'a jira wallahi qilleensa fudhatu jira roozaa wajjin kutte roozaan garas kutte silkiidhaan nama waliin haasaa kuttee faazarii isiitti itti bilbilee na fakkaate jechuudha silkiidhaan haasaa garas kuttee ani dammoo tuyyuu har'a shira wayii xaxuu deema hagam takka akka roozaan Saidoo jaalatullee baruuf deemaa jechuudha garuu immoo tuyyuu wanti kuni piraankiidha piraanki irra dalaguu deema saada maaliif waan akkana dalaan hin jedhina piraanki waan ta'eef jechuudha piraanki waan arganii wal irratti dalaganii wal aarsanii geessanii wal gammachiisanii jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya piraanki ajaa'ibaa rooza irratti dalaguu deema jechuudha yaani piraankichaatis maayini yaada akkamiiti maal dalaguu deemta yoo kanaan jettan taate maal irratti dalaguu deemta yoo kanaan jettan taate piraanki ajaa'ibaa irratti dalaguu deema roozaa har'aan kana boochisuuf deema takkaa na tumti takkaa hin bootti takkaa na boochisti uuma kanniini jechuudha maal jechuun deemanii beeytanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkamitti waan akkanaallee irra dalaganaan hin jedhina wallaan aan hin jedhina kumaddi jalatti nan aarsina aan hin aara yoo feetanii sinan mana arrabsitan faana arrabsina kanaafuu maal jechuun deema isi roozaa fi Saidoon maashaallah akkuma viidiyoo irratti argitanitti hedduu takka wal jaalatanii maashaallah tabaarakallaa rabbii waliin umrii haa dheeressuu jennaa sumaaniyyuu du'aayii godhaa keessanillee maal jechuun deema isinitti iyyuu dubbachuu saalfadhe wallahi akka waan dhugaa taate garatti garuu mootu wanni waan dhugaatii miti akkasii maal jechuun deema roozaa ani Saidoo jaaladhee jira jaalatti irraa na qabdee jirti simaanii miti anatu jaalate Saidoo naaf dhiisii anatu itti heerumaa jaaladhee jirtu takka jaaladhee jira halkanii guyyaa homa isaa yaada garana garagalu soma isaa garana garagalu soma isaa nyaadhu soma isaa yeroo mara keessatti homa isaa yaadaa jira kanaafuyyuu jaaladhee jira jaalatti irraa na qabdee jirti meekkam na goota meekkam tahaa jedhaanii rabu manna erge yookaan boqoon keessatti duraanuu madaadhaa taatee nama deessite akkasitti hagam takka akkasiin jaalattachuu waanoo kan waliin agaruu tahaa jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa isiin gara sichi gartee kaameraa kiyya dhoofadhe kaameraa isaa dhoofadhe bakkisiin hin argina wayiitti dhoofsa itti jalatti dhoofadhe nama wayiitti baraseera kaameraa itti jalatti dhoofadheetiin akka nama Saidoo wajjiidhaan haasa'uu silkiidhaan jechuudha akka nama Saidoo naa dawwalee yookaan Saidoo dawwalee Saidoo wajjiin haasa'uu ni godha jechuudha maal akkanaan jettu kan waliin agarru tahaa hanqaruma qophii keenyaatti wajjin turaa isiniin jennaa piraankiin guyyoo isinitti tole laayikii sheerii sabiskiraaybii godhuudhaan yuutuubii roozaa 100 galchaa isiniin jedha daddafaa 100 galchaa sirpiraayizii addaa wayii godhuuf jenna yoo isin daddaftee 100 galtu taate jechuudha 100 galchaa isiniin jedha maraafuuyyuu hanqarumaatti wajjin turaa isiniin jedha rabbu manna erga yookaan har'a tumamee jira maraafuu wajjin turaa kaameraa kiyya dhoofadha akkasiitii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kaameraa kiyya dhoofadhee jira bakka isiin hin arginetti dhoofte jechuudha roozaan Saidoo dhugaan jaalatti moo soba jaalatti moo walumaan arginaa isiniin jedha isin gara sinitti na wajjin turaan gadhumaatti isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya roozaa roositti komme hin geessine ko Ingasine. Wala tala na jender de sa sala wajin. Sibak ayo sini bilay na kami sa. Kome. Nei. Usbay. Amarnya tawara nih. Ini amarnya badan bacaan mungkin buzu tawara lo. Ama baru dari siapa itu dia? Kita ya mari kita kerja sini. Nya kong ka wai akhir dan katakan kena bina bisa. Madu kumambara coba ada ramad. Wala itu nak marayu pada cuma ada wede. Wah maranya saja.
Amaan martuu barbaachisaadha habiibati. Sishii takka biyyamaa godhatti. Yaa obboleettii yaa Atti wayii beerati. dhiiba. Mushraqa. Tarsaa. Madataa. Siyaadha ba'a. Siyaadha waan ajaa'ibaa. Maal? Waan ajaa'ibaa wayiiti. Maal yoo ajaa'iba? Si onni keessa kana dha itti gisee nama yaadatu. Walaa. Nama wayii yaadaddu. Hajaa atillee waa irra jiru jirte. Janaa waa'ee galee jira waan hin Kajana jennee waliin rakkateedha. Hadhaa maas jetti midhiisee Inni jalaa lakkanatti yeroo sittee figaa dhimee dhiqa. Mana maana sodaattaree ani nama si baasu taanaaniin nama jireenya kan keessa jijjiiru taanaaniin nama sammuu kan keessa bohaasu taanaaniin nama si kabaju taanaaniin nama haadha abbaa kan keessa kabaju taanaaniin hiriyoota kan keessa kabaju taanaaniin arkannaan anjiruma kan kee gaarii fedha waan biraa maal fedhatte yaa habiibati. Roosiyyee jaalalaan na qabee jaalatti kana goontaati jedhan kaabboleetti biyya. Jaalalli namaa miti sareera nama qabdanii. Jaalatti himattee dhuftu nama bareedaan jettu Jaalalli nama qabeenya qaban jettu kamitti dhufte jaalatti. Jaalalli fedha isaa dhufta. Walla jaalalatan Ani osoo argee ani kassasa. Wal bira jennee kam tarsaa baqa. Si Ani hajaalala osoo argee hidhaa wannaa dhaqa hidhaa calanqoo achitti. Calanqoo miti qaallittiidha jedhu. Qaallittiidha. Calanqoo bakka itti namni hidhanii jira ba. Awqaanuun beeku ta'a godina. Akkasii jedhi gaasii. Seeti miila na keessatti. Si gattaa jechaati attu. Miila waan wayyaa qabdisa. Si akkasii jedhi gaafii. Osoo argee walla ani kassasa. Amma deemnee waraqaa baafannee jaalala kassasuu deemnaa yoo jenne ni mannu jira. Kama kan kassasa. Isiin eessa jirti jaalalummaan jiru. Sani buutii moo dachii baate moo sani? Garuu gaafa nama jaalatu tokko jaalatte barsaadha. Ni boottaa ni maraattaa. Nama Ni gowwoomtaa. Ni gowwoomtaa. Jaalatti gowwaa si gooti. Ishii beekaa kana wallaalaa si gooti. Sanu nama si beeku faayuu darbatu nama atillee jaalattee inni illee jaalatti jaalala dhugaa kan walitti qabda yoo ta'e jaalala gam tokko bichaa yoo taate ulfaatti beektaa. Yaa obboleettii akkasii jaalatti na qabdee kan mukarra mukarra na oofaa jirti. Kanaaf mukarra ol baatee ta'a. Kanaaf akkana mukarra ol bahee taa'aa jirti. Anas si Kanarraa ol bahinaan jedhaa jirti. Anas si ilaallatu. Garuu maal rakkoo qabatee nama baay'ee jaalatu. Nama lamaanii. Ani kan jaalladhu namni akka jaalatu fedha. Jaarsa kiyya jaallachuu miti namni. Ijaanuu ol jedhee laallaan heloo jennaani inni qabadhaan dhiisuu akka malee. Si seenaa wayii si haa'ee muka. Jaga si kaasiin hima. Nyaaf hawwaan nama goote hin qabu. Salaama gaafadha salaama salaama Daansi birree. Jaga si kaasiin salaama siinaa jedhu. Si himaa dhagahi kaa jaalala waan nama goote. Salaama na gaafataa salaama qaama Sijee caalamoota isaa si jaala. Waalaikum salam jettaan jiru. Waalaikum salam habiibii koo qaalii jedhe. Wayii. Si akkasii jaallatta akkasii jedhi Makan na sodaatte abbeetti jedhe himan si jana jana yoo ati barbaaddu. Jaalala yaa bulee. Si jana yoo dhugumaan inni nama gaarii ta'ee jedhe. Si jana nama gaarii nama addunyaa guutuu jaalattu. Maashaallah tabarakallah. Kam akka Sa'iidoo kiyyaate jechuudha. Namni addunyaa guutuu jaalattu kam akka isaa adii abbeetti kam akka isaa amala qabee. Sa'iidoo kiyyaate na jaalatu danda'ani. Sa'iidoo waa dhagaa yaa abbeetti yaani yoo adama kasee sun dhagamu. Si gattaa egaatti cilluma cinaan yeroo ammaa kana. Laa kana jaalatu amma na himi jedhi kaa. Fakkeenyaaf nama akka Sa'iidoo kiyyaa kan namni hundi jaallatu siin jedhe malee Sa'iidoo kiyya jaallatu siin jedhe. Jechuudha misaaliif Sa'iidoo hundi kana namni biraan si cinaan jaalatu warra koo qaba. Bade gaafa san hudheetiin asirra fannisaa asuma gubbaatti cuwayi hidhee fi asumaan dirriq ol godhaa nama isa jaallatu. Maal taati? Asirra maal odeessi? Asirra maa baata si tasaa? Si uummata akka ayyoo konumaani. Sodaadhe wallaahi. Sodaattare? Sodaadhe rodii jigooroosaa. Natti fayyaa qabdisu. Nama jaallatti na himii si jedhee wayyaa abboleetti. Nama jaaladhu moo sitti huu? Waa'ee ati Sa'iidoo si cinaa yoo jaalatan hin ta'u? Ana akkas iyyuu dubbatu oomishaa kun dubbatu yaa abboleetti maa wanni na cinaa hin jaallattuuf Sa'iidoo ayi. Yaada mamaa habiibii hiyya. Gaafa kaayee nun jaalatte na himi kaasii rabbi ati viidiyoo dala hin haalle. Sitti himuu? Wallaahi. Wanti Yaa obboleetti kiyyaa kaati jaalatte lafa dho'ita si asirra waliin deemin jedhe.
mi'aatti haadha isaa qabte argishu awwaal dargaa jira. Si dari achi kaay. Hayya mana saada ida fika. Si nantu juree roosiyee. Lu jaalatta nama bisi mi'aatti maafu kokortisu. Fannisa tidak jenna sodaatee bari. Fannisa annama Saidoo jaalatu fannisa jedhee malee si fannisa jedhee immoo nama gubbaa qotti. Intalli fayyaa qabdi sila. Saada malta. Hinduite. Amma sitti baafachuu. Gubbaa tettee hinta. Si sodaatee wallahi. Maal sodaatee? Si miris kaasa itoo si jiran jala. Saidoo awwaal Saidoo dubbisanii ka jaalatte ni abboleetti kan jaalatte Saidoo laqina akkami jaalatte maraatti isaan fayyaa qabdi maal himi taate qaba maluqa Sitti immoo wallahi nan tuutu. jechuun ko ammaa sittu kalee jaalatte eegan ta'e abboleetti Jaalala abboleetti jaaladhe garuu yoo irraa dhaabbatu raaketta sirraa dhaabbata. Daan maal ajaqa sitti masaada dhaabbatu osoo hin taane nama hin jaalladhu yoo wayi taate wayi ana ajaarraa qaba Namatti jaalatu. Namatti jaalatu. maali baas eesaan bareedame nama hin jaalatu Namatti jaalatu. qalbeenya nama hin jaalladhu aslan namni jaallachuu miti ijaan ol jedhee alaa ija isaatti hubata Barkanaaf si jalaa si kaa jira mukarra. ara maal jechuu fedha Wallahi sitti immoo. na himee natti muka gubbaa qabuun natti mishee eenyuun jaallatu Sitti immoo. Nan tuutu. sina mi'atti maasu tuqa si rabbiin du'aa si godha yoo akka rabbi isa si qabutti Namatti jaalatu. baje kana man jaalladhu kamin okay obboleessa fiya moo bitaa ijoollee bira fiyaati moo biyyootatti Namatti jaalatu. yaa obboleetti yoo silaamu dadhabne gabbuy eenyuun si natti hin Yoo qabu qaballaan na gombiste beekaa duuba abboleetti. sinaati nama jaallattee qabbalaa si guddisa wayii jaarsa kiyya yoo taate moo maaltu dhabee Namni jaaladhe immoo. Saidoo. Saidoo jaalatte lakki Saidoo mee wallahi Saidoo jaalatte yaadama wallahi Saidoo jaalatte dhibee waan fokkataa takkaata kokkotaadha wallahi Abboleetti dia jaalatu bara bootaa digataa eegaa. Ina Saidoo gara sini. Ina Saidoo laal. Saidoo laal. Saidoo dhugaa inni jaallatte Saidoo jaaladhe du'e. Ifate roosii bullooti. Saidoo jaallatte mee wallahi Saidoo jaallatte Mee koo kaagattee Mama, nyaata. Nagari yaasina. Kumna kari asaya. Dhugamaan jaartisi. Natti hin jaalladhu. Maal jaaladhu waa himattee dhufti biyya. Simalli wal qabne onni si qabdi. Saidoo kam jaallatte abbaa kiyya moo kaman jaalladhe? Sitti maagattaa eegaati. Ham dhugaanuu himi kan nuti Saidoo jaaladhe bakka jaaladhe na ajjeesu yoo barbaade. Saidoo kam? Saidoo. Abbaa kiyya moo jaarsuma kiyya? Jaarsi kan. Jaarsa kiyya. Maa jaarsi wal baratanii dha. Maan dhugaa kana? Jaaladhe jaaladhe. Na ajjeesu yoo barbaade. Kun jaaladhe taa'o. Wanta kaasa. Dhugaa Saidoo jaaladhe. Saidoo jaaladhe. Namni biraanki. Alde kana Saidoo hin barbaade. Hin barbaade. Rosa biraanki. Itti biraanki. Wala biraanki ni kiro video. Firaanki Saidoo irra nagoota? Firaanki Saidoo irra nagoota? Wanta sa'a kana ammaa fi wallaa warra kana hiriyaati afaan kee jirtuudhaan Saidoo jaalladhe. Rosa biraanki da bakka. Maaltu firaanki? Rizika. Biraanki da wallahi billahi jaaladhe. Saidoo rizika. Akka obboleetti jaaladhe jaaladhe. Maalumatti macaafaa dubbadhu sun jeeti. Balaan buute. Balaan buute. Namaan jaaladhe Saidoo Saidoo. maalumatti dubbadhu sun jeeti. Jaalatteeti barbaaddati feeteeti malee firaanki wayiitiin jiru. Wallahi billahi biraanki si godhe kun hordofee duratti laal yeroo duraa Lati viidiyoo biraan waraabe. biraan? Ni gino kaamera nasir. Ina. La ilaha illallah. Saidoo kana marni jaalatta. Baqa qaadhodhoa. Kabsaa. Waan akkanaa nama biraatti nama godhaasi. Wallahi billahi biraanki. Wallahi. Feeteeti yoo nama namaan argite Saidoo. Warabbal kaaba biraankiidha. Saidoo akka obboleessa kiyyaatti hin jaaladha. Akka obboleessa. Akka Kameramaa walaaf dare. Kameramaa walaaf dare. Kameramaa walaaf dare. Biraankiidha wallahi viidiyoon kun illee yoo yuutuubii kan ta'e irra dadhiibi. Yuutuubii illee galas. Maa tartati agarsiis.
Ati amma Sa'idoo dhugumaan jaalatte. Wallahi. Manaabaan argitee mi Sa'idoo jaalatte? Manaabaan argitee mi yoona? Hin jaaladde? Ikarta. Dandadane Sa'idoo Firoozaan baga wal fuudhan. Tarsaalu. Aruusa gaarii fuudhaa. Shaqalatta qoon saadaan. Baga wal fuudhan. Ana amma si amanee Sa'idoo bira si dhiisee ima si bira gadi hin baane. Wallahi wabillahi Firaanki dha. Ima si aman haga feete socho'uu bi ol kaatee gad deebite ima Sa'idoo biratti si amanee si dhiisee si bira hin deemne. Jaalattee waanuma garaa yaadu afaan jedha. Qabe dhaabbatu. Kan qabu. Firaankiin gara jaarsaatiin dhufu kun haa balu chaafu. Eessu deemtare? Itti weessi dhaqee dhufa ba'a. Ciao hayi. Akkasitti kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa na ajjeeste jedhee baay'ee tokko cinqamee ture. Garuu rabbi na baase du'aayi keessa wajjin rabbi si baase naan jettanii du'aayi naa godhaa jirtanii. Yeroo isaan Sa'idoo takka jaalatti maashaallah tabaarakallaa argitanii jirtanii gamta akka kisiin jaalattu gamta akka kisiin hinaaftu jechuudha. Akka namni ija isaa keessa yoo jedhee ilaalu hin barbaadu Sa'idoon garuu Firaankii irra dalagee waan taateef jechuudha. Kanaafuu iyyuu hanga dhumaatti waan nu daawwattaniif hedduu akkaniif galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo taanuun hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Sin jaaladhaa sin kabajaa.